Nageenya araarri jaalallee waaqayyoo lafaaf mana jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Maatii Kiristoos kan taatan hunduma keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinillee baga nagaa taatanii hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan hunduma keessaniyyuu baga tsooma guddaa torbee lammaffaa yookiin qulqulleettii baga geessanii. Jalqaba keenya osoo hin taane xumura keenya waaqayyo gooftaan nuuf haa miidhagsuu siniin jechuun jaalladha. Tsoomni kun immoo tsooma eebbaa, tsooma jaalalaa, tsooma tokkummaa, tsooma itti dhiifama argannu fayyina kan itti argannu waaqayyo gooftaan nuuf haa taasisu. Tsooma itti warroota rakkatan warroota beela'anii itti beela baasnee kan itti fayyina argannu waaqayyo gooftaan nu haa taasisu siniin jechuun jaalladha. Baga nagaa keessan taatan hundi keessaniyyuu. Hordoftoonni kabajamtuu YouTube jala jirtanillee jechuudha. Warreen na jajjabeessitan hunduma keessan eebbifamaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu siniin jecha. Warri immoo gara fuula FB koo jala jirtanii hundumti keessaniyyuu baay'ee isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Viidiyoo kana hojjedhee fi YouTube irratti hin gadhiisu jechuun yoon akkas jedhu linkii YouTube wal qabsiiseen fiduu kan fedha qabu FB irratti dhaggeeffachuu danda'a. Kan immoo obboleettii keenya jabaadhu jettanii na jabeessuu barbaaddan immoo linkii isaa gara oliitirra isiniif hin kaa'a. Linkii tuqxanii galtanii na jajjabeessitu warri fedha qabdan jechuudha. Har'a waa tokko qabadhee isinii dhufe jechuudha. Innis obboloota keenya shamarranii ilaallata jechuudha. Biyya keessas ta'e biyya alaa warri jiraattanii warri sooshaal miidiyaa fayyadamtanis ta'e akkasuma obboloota keenya haala ittiin manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo ittiin nu ajajjutti seera isaa san wal qabatee jechuudha. Beekaaf osoo hin ta'in innis nama dadhabduu cubbamtuudha garuu ammaan hubadheerraa isiniif ibsuuf yaada jechuudha. Egaa hanga xumuraatti tarii isin fayyaduu danda'a jedheetiin yaada waan ta'eef hanga xumuraatti akkana wajjin turtanis isiniin jedha. Hanga xumuraatti ilaaladha. Barumsa isinii dabarsuu danda'a jechuudha obboloota koo shamarranii jechuudha. Anillee osoo hin beekin dura kanan balleessee ammoo ergan hubadheeti wantan sirreessedha waan ta'eef jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii haala ittiin naxalaa keenya nuti ijoollee shamarranii gaafa mana amantaa deemnu gaafa tajaajila tokko irratti mul'annu miti gaafa yeroo kadhannaa gaggeessinu yeroo mana qulqullummaa seennu akkasumas immoo yeroo kabarollee rukunnu jechuudha. Naxalaa keenya seera kamiin uffachuu qabna isa jedhu amman irraa hubadhe ammanan hubadhe tokko isinitti himuun jaalladha. Kanaaf immoo hundumti keessaniyyuu jechuudha hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jechuun jaalladha maqaa waaqayyootiin bakka barumsa qabutti irraa barattu bakka dogoggoraatti immoo na sirreessitu jechuudha. Hundi keessanuu hanga xumuraatti koomentii barreessuu eebbifame jechuu qofa osoo hin taane barumsa kana jecha kana yookiin immoo yaadan isinii dabarsu kana isinillee bakka mittan dogoggore laata jettanii ilaaltanii akkasuma obboloota keessan immoo isin bukkee jiranillee akka jajjabeessitaniif jechuudha akka itti himtaniif jechuudha. Keessattuu sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo garaagaraa gaafa hojjennu haalli naxalaa keenya ittiin uffannu orma nu fakkeessaa jira jechuudha. Dhiifama naaf godhaati ati eenyudha naan jechuu dandeessu. Anillee akkuma keessan cubbamtuu dadhabdu naman ta'e nama foon uffadhedha. Garuu hubannaa namni naaf laate hojii manaa namni naaf laate irra immoo ani hubadhee jira waan ta'eef iyyuu tarii namni beekee miti. Hundinti keenya wallaaltotadha jechuudha. Dafeen dubbachaa jira garuu dhiifama naa godhaati. Sagaleen kiyya badaa hin dhaga'ama jedhee yaadu. Akkuma ta'etti gurrumatti ribsisaati dhaggeeffadhaadha.
Kanaaf manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon akkamittiin nu barsiisti nuti immoo seera kamiin uffannee fakkeenyaaf faarfannaa jechuun sagalee waaqayyooti barumsa of keessatti qabata. Gaafa sooshaal miidiyaa irratti baanee tiiktookis haa ta'u yuutuubiis haa ta'u FB's haa ta'u sooshaal miidiyaa kamirratti iyyuu gaafa faarfannu haalli ittiin naxalaa uffannaa keenyaa bareeduu qaba jechuudha. Guutummaatti Ortodoksii fakkaachuu qabna jechuudha. Kanaaf iddoo tokko tokkotti iddoo itti maaltu badaree isa jettanii gaafachuu dandeessu jechuudha. Isarratti immoo bakka tokko tokkotti kanan arge tokko hin jira. Yaa noormaalii bakka tokko tokkotti qofa miti. Noormaalii sirrii naxalaa sirreessanii ijoolleen uffatanii ana wajjin dhibba keessaa parsantii 10 yoo taane jechuudha dhugaa waaqayyo. Dhuguma haalli beeksisaan keenya yookiin mana amantaa keenya akka nu ajajutti kan uffannu 10 yoo taane jechuudha. Yaa warri hubannaa of keessa gashinee akkasittiin jennee warri ilaallee uffannu jechuudha. Ani amma nama beektuudha ofiin jechuu koo miti asirratti dhiifama naa godhaati. Ani nama dadhabduu cubbamtuu homaa wanta hin beekne ture jechuudha. Nama homaa hin beekne ture. Garuu namni immoo jechuudha namni xiyyeeffannoo qabu hin hubata jechuudha. Kennaan waa tokko yeroo tokko tokko ingirii kennaatu namaaf kennamaa yeroo tokko tokko immoo barumsa namootarraa ni baratta. Ilaaltes namni utusutti namatti hin ilaallerree barachuu wanta dandeenyudha jechuudha. Iddoon taa'ee viidiyoo hojjechaa jirurree iddoo mijataa miti garuu yaa ta'uyyuu malee gabaabsee silaan hojjedhuu fi hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jechuun jaalladhame gizeen naxalaa keenya uffannu akkamittiin uffannaa sababbiin ittiin immoo akkaataa ittiin uffannaa sun maalidha kan jedhu walumaan ilaalla jechuudha hanga xumuraatti na wajjin tura. Amma naxalaa keenya akkamitti akka uffannu isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Noormaali naxalaa koo lafa kaa'een jira jechuudha. Noormaal namoonni ingirii naxalaa akkamitti akka uffatan kanaan arge isinitti himuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf dursa irratti kanaan arge jechuudha. Mataa keenya fakkeenyaaf ijoolleen akkasitti uffannu ni jirra jechuudha. Fakkeenyaaf akkasittiin ijoolleen uffannu ni jirra. Akkasitti uffannee kan faarfannu ni jirra. Gaafa akkanatti uffannee faarfannu fakkeenyaaf akkasitti shaffanne jechuu danda'a. Garuu noormaalii dubartiin tokko jechuudha gaafa mana amantaa keessa yookiin tajaajila tokko irratti gaafa hirmaattu dubartiin tokko rifeensa ishee haa haguuggattu jedha. Yaa haguuggattu jedha. Irri immoo mataa isaarraa yaa fuudhu jedha. Kanaaf nuti immoo seera mana amantaa fakkeenyaaf ilaalame iddoo kan ta'u mataan koo rifeensi koo ni mul'ata jechuudha. Iddoo kanatti fakkeenyaaf otoo namaa hidhatiin akkasitti gaafa uffadhe rifeensi koo ni mul'ata jechuudha. Kun immoo sirrii miti jechuudha. Manni amantaa keenya akkasitti maaliif yaa haguuggattu sila jedhee fakkeenyaaf gaafa mana amantaa keessatti charchi deemnee yookiin mana amantaa deemnee ijoollee dilbataas taanee yookiin immoo niksiidhaaf isaa ta'u deemnee akkasittiin uffannee kabaroo rukutuun hin danda'amu dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Maaliif gizeen itti kabaroo rukunnu kun noormaalii hin bu'a jechuudha naxalaan keenya maaliif hin qabu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Garuu gaafa waa itti hidhanne immoo booddee ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf inni kun sirrii miti akka kootti jechuudha. Inni kun sirrii miti maaliif kun mul'achaa jira waan ta'eef jechuudha. Rifeensi keenya mul'achuu hin qabu noormaalii jechuudha. Akka manni amantaa keenya nu barsiisutti rifeensi keenya mul'achuu hin qabu jechuudha. Inni lammataa immoo warreen akkasittiin uffatan. Warreen akkasittiin uffatan na ilaalame. Amma haguuggadhu jedhamee jira mitiire. Haguuggadhu jedhameera. Garuu immoo warreen immoo akkasittiin uffatan. Inni kun maal agarsiisa? Yaa haguuggattu erga jedhame. Jooroo geexii kiyya agarsiisa. Warqii kiyya agarsiisa. Asiinoo rifeensi kun mul'atu ilaalame. Amma dhuguma inni kun uffannaan kun amma mana amantaa keenya akkasittiin barsiisteere. Akkasittiin hin bareedame ilaala. Kaza iddoon kun immoo banaadha. Iddoo kan akkasitti warri bantan jechuudha. Amma isa kan akkas gaafa gootanii asiin harkistu inni kun banaadha jechuudha. Iddoon kun banaadha jechuudha. Iddoon kun banaa ta'uu jechuun maal agarsiisa? Morma koorra kan jiru yookiin warqiisaa ta'u birriisaa ta'u agarsiisuudhaaf immoo maaliif akkasitti ingirii maaliin jedhama ammaani jechuun akkasitti uffadhe jechuun maal jedhama? Noormaalii kiftinoo jechuun banaa jira jechuudha inni kun. Kun haguuggadhu jedhame mitiire. Erga haguuggadhu jedhametti noormaalii uffachuun qaba waan ta'eef inni kun mul'achuu hin qabu. Akkasittiin uffachuu hin qabnu. Gurri keenya noormaalii shaffanamuu qaba malee akkasitti mul'achuu hin qabu jechuudha. Sirriitti na hordofaa maatii waaqayyo obboloonni koo shamarranii jechuudha. Tarii beeknes ta'a utuu hin beeknes ta'a jechuudha. Hundumti keenya iyyuu wallaaltodha isiniin jedheera. Garuu ammoo hubannirraa ammoo wal hubachiisuu waan dhufa jiruu fi haala isaa kanan isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Ani amma teessilan anillee namarra akkasittiin hubadhe. Maaliif akkamitti maaliif naxalaan iyyuu maaliif akka uffatamu hin beeku ture jechuudha. Garuu immoo namarraa baranna jechuudha.
akkasi isiniin jedha noormaali ingidihi gaafa ingidihi ortodoksii tawaahidoo fakkaannu miina ilaala hanga xumuraatti jechuudha. Dubartiin tokko akkasitti uffanne mana amantaa deemuu hin dandeenyu. Kun jechuun hin bareedu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Noormaali akkatti uffachuu qabnu. Shaashii keenya ni hidhanna jechuudha. Gurra keenya wajjin walitti qabnee hidhachuu qabna. Gurri keenyas wajjin hidhamuu qaba jechuudha. Isaa kana akkasittiin erga hidhannee booddee mee amma akkamittiin ortodoksii tawaahidoo gaafa fakkaannu mee akka isa kamtu akka bareedu isinitti ilaalaa jechuudha. Isa duraan lamaan isinitti agarsiisedha moo isa nama sadaffaa kanarratti isinitti agarsiisedha? Koomentii irratti barreessuu dandeessu jechuudha. Walirraa baranna jechuudha. Ilaa akkasitti amma gaafa akkasitti uffannu akkasitti uffannee jirra jechuudha. Isaan noormaali asitti xixiqqoona naxalaa keenya maaliif akka nu rakkisnu jechuudha. Duubarraatiin akkasitti gaafa harkisnu masqaliyyaa nu uuma fannoo mallattoo fannoo nu uuma jechuudha. Iddoo kanarratti iddoo kanarratti mallattoo fannoo nu uuma. Isheen kun asiin darbiteetti kun darbeera. Isheen kun asirratti mallattoo fannoo nu uumee jira jechuudha. Isti amma mee ilaala. Sirriitti ilaalame. Amma iddoo kanatti homtiyyuu na mul'atu. Gurri koo hin mul'atu. Rifeensi koo hin mul'atu. Mormi koo hin mul'atu jechuudha. Kaza bakka. Akkasitiin noormaaliin uffannaa jechuudha. Inni kun ilaala. Dhugaa waaqayyoo isin jedhamee ilaala. Amma akkamittiin bareenname? Amma akkamittiin bareenna? Homtu keenya iyyuu mul'atu jechuudha. Inni arfaffaan immoo naxalaa yeroo tokko tokko akkasitti naxalaa akkas gabaabdu ilaala. Akkas gabaabdu uffannee dhannee mana amantaa dhannee kabaroo kunne na cabacabna jechuudha. Gaafa kabaroo kunne kunii keenya mul'ata. Kunii keenya mul'ata jechuun immoo obboloota keenya dogoggorsiisaa jirraa jechuudha. Isinii galeeni obboloota keenya amma namni sun zuura isaa naannee hafuuraan guutamee galateeffachaa utuu jiru dubartiin tokko naxalaa ishee ta'uu sassaabame yookiin gurdi ishee xabbi godhee qabuu danda'a hin beekamu jechuudha. Xabbi godhee gaafa qabu namoota obboloota keenya dogoggorsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Rasam kan jedhe akkasittiin kan nu shaffannu yoo uffanne nuti kan dhanneef tajaajilaaf malee of mul'isuuf miti jedhe. Kanaaf akkuma nu ajajamnetti akkasittiin noormaalii dheeraa gaafa uffannedha. Dhugaa noormaalii ortodoksii fakkaanne jechuudha. Akkasittiin nurraa bareedaa jechuudha. Innaan yeroo mana amantaas deemnu yeroo tajaajillu online irrattis haa ta'u haala kamiiniyyuu tajaajiladha. Haalli uffannaa keenyaa yoo bareede namni wanti nuti jennu suni fakkeenyaaf ani amma otuun akkuma hin taanetti uffadhee ka'ee waa amantaa otuun haasa'e asirratti jechuudha. Ganaan hin baranne maalinni haasa'arii namni iyyuu dhaggeeffatu jechuudha. Garuu haalli uffannaa keenyaa kiristaana gaafa fakkaate ortodoksii tawaahidoodhaan gaafa walitti dhufe gaafa ajaja macaafa qulqulluutiin walitti dhufe kaza bኋላ nutillee baruu sanaan biraatu dabarsuu dandeenya jechuudha. Mee haadha keenya qulqulleettii dubaruu maalamii yoo ilaalle mi ilaala. Akkaataa ishee uffannaa ishee fi harki ishee maal ta'a nutis dhugaa utuu akkasittiin uffannee dhugaa waaqayyoo carroomne jechuudha. Keessattuu lafa yeroo tsoomii kanatti dhugaa yoo isiniif danda'ame eessumayyuu jiraadha mataa keessaan haguuggadhaan isiniin jedha dhugaa. Eessumayyuu yeroo tokko tokko obboleewwan keenya shamarranii jettu gaafa shaashii dhanna rifeensi keenya asirraan ni dhumaa jettu hin dhumu dhugaa waaqayyoo hin dhumu jechuudha. Maal ta'e dhumu? Kan waaqayyo naaf kenne immoo shaashitu laasaa shaashitu arraabaa laa hin dogoggorinaa dhugaa hin dhumu. Bareedina keessan hawwitanii amantaa keessan irraa immoo hin fagaattu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Sila naa galeef qofa isinitti himaa jira jechuudha. Yeroo tsoomii tsoomtanii ammuma feeyaa mataan keessan yaa bareedu yaa bushaa'usi haguuggaddaa. Maaliif seetan? Fakkeenyaaf ani iddoon jirutti jechuudha. Nana haguuggachiistu jaartiin koo. Garuu gaafa rifeensa hin beektu warroota keessa jiraattan warri keessattuu warri gamana jiraattan jechuudha. Gaafa rifeensi keessaa bareedu waaw siin jechuun dhiisan. Waan yeroo kana immoo amma tsoomii keessa gaafa jirtu akka akkasiin jedhan hin barbaadin. Akka hin bareeddaa kana akkasiin jedhan hin barbaadu waan ta'eef sammataa kee amma siif danda'anitti tsooma keessa gaafa jirtu labuu keessa gaafa jirtu haguuggadhu wantoota dheeraa fayyadami. Amma feesitti hafuuruu gaafa kifilii kee galte baafadhu. Maaliif kasoominaan gad of qabinsaan tsoomuu qabna waan ta'eef jechuudha. Inni dhumaa fi inni macarrashaa immoo jechuudha. Maaliif mee naxalaa maal ta'a yoo fakkeenyaaf akkam isiniin jira amma fakkeenyaaf asii akkasii jalqabu miti akkasii jalqabnee uffanna. Okay? Akkasii jalqabnee maal ta'a otuu asii akkas goone asii jalqabnee akkasitti bitaarraa
bitaarraa mirgatti uffannee kazaammoo akkas bitaatti deebisnee maal ta'a? Sila akkasumattuu masqaliyyaa maal ta'a? Rakkoo qaba? Ishi asirratti jechuudha warreen callisnee uffannu ni jirra. Hiikkadhuma isaatiiyyuu maaliifi dursa gara bitaatti uffifamee deebi'ee gara mirgaatti uffifama isa jedhu kana hiikkaasaa namoonni hin beekne jiraachuu dandeenya jechuudha. Maaliifi amma fakkeenyaaf gaafa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko amiin jennee gaafa mallatteeffannu ishiin kun maal agarsiisti? As gadi bu'uun kun immoo maalidha? Kazaa bitaa deemee mirgatti deebi'uun kun maalidha kan jiru adda baafachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf ani wangeela barsiisaa hin jiru kana beekaa ammoo wangeela lallabuu qabdee kan hin jedhina ishee obboloota koo shamarranii sooshaal miidiyaa irratti akkaataa ittiin naxalaa uffattanii faarfattan silaan argeeffan dhiifama naa godhaate jechuudha. Keessattummoo naxala gubbaarra naxalaa immoo jalaan immoo surree warreen keewwatan piliis dhugaa tawaayidoon akkasitti nu ajaju jechuudha. Dhiisaa naxaluma dhiisaati akkasumatti hin deema malee jalaan surree gubbaarran immoo naxalaa gimmaasha hin ta'inaa maal obboloota koo gimmaasha na jalaa hin ta'inaa isiniin jira na gorfattu isinis jechuudha bakka dogoggora kootitti. Kanaaf fakkeenyaaf maqaa abbaa gaafa jennee asii jalqabnu waaqayyo samiirra gadi buusaa agarsiisa. Inni kun samii agarsiisa jechuudha. Gaafa asitti gadi buun immoo garaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii keessa buluusaa agarsiisa jechuudha. Gaafa deemnee bitaa deemnu si'oolii galuusaa du'uusaa nu gidirfamuusaa agarsiisa jechuudha. Kasaa asitti gaafa deemnu immoo boollanaaf banaa dhagaanarraa kaasaa otoo hin jedhin humna aangoo isaatiin du'a keessaa ka'ee gara gannataatti galuusaa yookiin mirga abbaasaa galuusaa nutti agarsiisa jechuudha. Gaafa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokko jennu jechuudha. Kanaaf nuti sama gaafa naxalaa keenya uffannu jechuudha fakkeenyaan uffannaa jechuudha. Naxalaa adii uffachuun keenya qulqullummaa waaqayyo qulqulluu ta'uusaa akkuma agarsiisu naxalaa asii kaasnee amma bitaatti uffannaa jechuudha. Jalqaba hin dogoggorina dhugaa dursa bitaatti uffanna. Bitaatti uffachuun keenya maalidha? Waaqayyo samiirraa gadi bu'ee gidirfamuusaa, du'uusaa, awwaalamuusaa, fannifamuusaa, dhiigasaa lolaasuusaa bitaatti uffannu agarsiisa jechuudha. Si'oolii galuusaa nuuf jedhee jechuudha gadi tokko malee. Si'oolii galuusaa sira nutti agarsiisuuf gara bitaatti uffannaa jechuudha. Asiin gara bitaatti uffanna. Sana booddee kaasnee too gara mirgaatti deebisna jechuudha. Kasaa maal godhe gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosii du'oota keessaa ka'ee jiraataa ta'ee humna isaatiin aangoo isaatiin mirga abbaasaa dhaabbate yookiin mirga abbaasaa taa'ee gara gannataatti deebi'eessa jedhu nu agarsiisa jechuudha. Malee dura mirgatti uffannee bitaatti hin deebisne. Mirgatti uffannee bitaatti deebisne jechuun ingitii gara si'oolitti maaltu deemaa jira mirgarraa jechuudha. Kanaaf bitaarraa gara mirgatti dura bitaatti uffannee sana booddee gara mirgaatti uffannaa jechuudha. Viidiyoon irra qabadhee isiniif dhiyaadde isa kanaan wal fakkaata jechuudha. Haalli naxalaa uffannaa keenya haalli ijoollee ortodoksii tawaahidoo akkas ta'uu qaba. Bakka dogoggora kootti immoo dhiifamaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa hunduma keenya waaqayyo gooftaan laphee cabaa nuuf haa kennu. Tsooma keenya tsooma eebbifamaa, tsooma jaalatamaa, tsooma ittiin fayyina argannu, tsooma itti biyyi keenya jaalala tokkummaa argattu, nageenya argattu waaqayyo nu haa taasisu. Xiqqoo irraa barattu jedhee silaa yaadafi jechuudha obboloota koo beekaa fi miti kan beeku waaqayyo qofadha. Dogoggoree kan itti dabalee beekee kanarraa hir'ise immoo waaqayyo gooftaan nuuf asirreessu isiniin jechuun jaaladha. Kan narraan gafa taatan kan narra beektan hedduun keessan kan kennan guutamtan ni jirtu. Garuu wanta hubadhe tokko ofuma hubadhe jedhee dhiisuu silaan hin dandeenye bira darbuu hin dandeenye. Safara keessattuu safara TikTok irratti gaafa dhaxxanii wantoonni akkasitti as gurra duuba godhatanii uffatan kuni dhugaa baramee jira na fakkaate. Naxalaa yeroo baay'ee gurra duuba godhatanii warreen uffattan akkasittiin bareedaa uffadha. Dhugaa simboo qabdu jechuudha. Warreen akkasitti uffattanii baay'ee simboo qabdu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Kanaaf haalli naxalaa uffannaa keenya akkasittiin ta'uu qaba jechuudha. Hanga xumuraatitti dhaggeeffadhaa irraa baradhaa isiniin jechuun jaalladha. Kanatti aansee faarota akkasii faarfadheen walumaan faarfannee viidiyoo kiyya asumarratti xumura jechuudha. Hundumti keessan eebbifamaadha. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessadha. Ani baay'ee yaada dadhaboos naa barreessitan, yaada jajjabinaas naa barreessitan. Ani dhugaa isiniin jedha dubartii cimtuu ta'uu silan barbaaduuf jechi namaa indoom na cimsa jechoonni hamuun sun indoom na cimsu jechuudha.
Kanaaf immoo sooma kana keessa immoo dhugaa dubbannaa arraba keenyaa eeggannu. Ammuma fe'e namni hawaasa isinitti dubbatu obsa godhadhaa dhugaa. Imimmaan keessanitti dibadhaatii bira darbaadha. Qormaan isin qoruu danda'a keessattuu ijoolleen araba keessa jirtanii yeroo baay'ee hojjechiistota keessanirraan qormaan isin qaqqabaa. Haala nyaata irratti yoo calaa jalaa callisnee hojii nutti baay'isu isa jedhu hojjedha. Maaliif soomiif saganni keenya kun kadhannaan keenya kun dadhabbii nuti amma keessa jiru qormaata nuti amma keessa jiru kanaan yoo wal fudhate Kiristoos yaadanna qaraanii irratti yaadanna jechuudha. Kanaaf iyyuu jabaadhaa malee ofiin ulfinaadha. Kamtu uddaasee akka nu jalaa hin taane obsaan keessa dabarsuu qabna jechuudha. Gaafa sooshaal miidiyaa irra galtanii wantoota namoonni barreessan callistanii ilaaltanii jalatti hin kommootinaadha. Iyyaadinaayyuudha jechuudha. Kanaaf sooma eebbaa akka nu ta'u Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo ifa du'aa ka'umsa isaatiin akka nu goofedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii eegumsi ergamootaa eebbi wareegamtoota abboota keenya hunduma keenya irra olee haa bulu. Biyya keenya Itoophiyaaf nagaa tokkummaa nuuf haa kennu. Mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Waaqayyo gooftaan nuuf haa eegu. Abboota keenya nuuf haa tiksu. Isiniin jechuun jaaladha. Mee faaruu tokko asuma waliin faarfanneeti. Sana booddee immoo xumuran isiniin jedha maatii Waaqayyo. Tole, walumaa mallattee isin faarfannu maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokkotti amannee sadumaa fi tokkummaa araarsummaa qulqulliitti dubaroo maaramitti amannee walumaan hafuura tasgabbiidhaan yaa faarfannu isiniin jedha. Maqaa sillaasitti amannee fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin humna godhadhee nan faarfadha. Kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee. Kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee. Yommuu jijjiiramu kan kee. Yommuu jijjiiramu kan kee gooftaa malli kee. Kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee. Kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee. Yommuu jijjiiramu kan kee. Yommuu jijjiiramu kan kee gooftaa malli kee. Arrabsoon ho'isee harkarratti nu baatee siifan du'anuun jedhee afarsaatiin dubbatee boru yoon biraan argee isa wajjin wal fakkataa boolla nuuf qopheessuudhaaf wajjin mari'ataa jaalala kennuuf wayyaa. Isa hin jijjiiramne qabaachuuf dhabuu laalee saddaan namaan qonnee jaalala kennuuf wayyaa. Isa hin jijjiiramne qabaachuuf dhabuu laalee saddaan namaan qonnee. Kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee. Kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee. Yommuu jijjiiramu kan kee. Yommuu jijjiiramu kan kee gooftaa malli kee. Of harkaa dhabuun keenya yoo mana namaa deemnee balbal dura dhaabannee yoo rakkoo keenya himannee har'aaf yoo nu liqeessaan harka keessa laallachaa boru keelledhaan dhufaa ganda keenya yaafachaa ati ergaa nu jaallattee. Lammuu keessan deebitu oolmaa koos fidee jettee akkatiin dubbeeffattu ati ergaa nu jaallattee. Lammuu keessan deebitu oolmaa koos fidee jettee akkatiin dubbeeffattu. Kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee. Kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee. Yommuu jijjiiramu kan kee. Yommuu
argineerra yaa gooftaa lamaan adda baafannee jaalallee keef kan namaa taasa waliin argine kaasneerraa ija keenya namarraan abdiin qabnu gargaarsa qabnaa jennee abdii kee keessaan baanu harka keenya bal'isnee ija keenya ol kaasnee barruu keerraa eegannaa gaduma toomsinee harka keenya bal'isnee ija keenya ol kaasnee barruu keerraa eegannaa gaduma toomsinee kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee yommuu jijjiiramu kan kee yommuu jijjiiramu kan kee gooftaa malli kee kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee kan nama wajjin tokko miti yaa jaalalli kee yommuu jijjiiramu kan kee yommuu jijjiiramu kan kee gooftaa malli kee. Amiin. Abbaa Faarsaa kan ta'e Waaqayyo Uumaa keenya ulfinni galanni haa ta'u kan namatti hin jijjiiramne kan fuula addaa namatti hin agarsiisne kaleessa kan ture har'as kan jiru borus kan jiraatu jiraataa bara baraa kan ta'e Waaqayyo gooftaan keenya hunduma keenya waliin haa ta'u jaalalli isaatirraa adda nu hin baasini jaalala keenya nuuf haa baay'isu lafaaf mana jirtan hundumatti Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u eebbifamaa galatooma.